وترضى وخذ بناصيتنا إلى رضاك اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بك. جلك برتي وانتوتا إني جري كان أني تبسو نوجه مرشور في واني رتي مرشور في نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجما رجاتمو باولوس تويو سلاك إرجما تبرتمو كبا كنجرو كم تلقى برسيسه إنما سجنتا فودي توام مال قدي باولوس مال برسيسه تيجي باولوس مال برسيسه ولدا كيس برسيف تمال يسيب برسيف توا مريدا دفته تبسو باولوس ما برسيسه ميتي نبي يوم ما إسا يوكان أمو إرجمو ما إسا دمركانه سوراسي تواني دفته باولوس إرجع إسا كيسا مال دبته مال برسيسه كنجو مو إسا كنا دبسو بربانان No, gara yara kete de. Out of context, no, ustaz. Daiga berbeda, dabafi. Out of context kun. Comparison ida kada gorar. Comparison ida gorar jiranne. Paulos it nese. Marsala mafarret mamma. Beso ifamo wajin najedun seni. No. Out of context in banka. Out of context in banka. Daiga kiyarret afanta kada bachundan nesu te beso ifamo wajin. Afanta kada bachundan nesu ifamo. Ani wana siyete kana ratti yada kende ke ergasani itu buka okay. Itu fufa. Ustadara mereka kurang di sekendi sudah mana nusan. Ewa ya dasar nanti kita abate jujur. Yo sekarang kita abate ya tibbe so mada kamera abate Paulo sergamara bitiyet. Madali kan kemali. Ergama sara fute erga sake sakana bersih ette madala to komaletti Paulo sin ergama gote tinkatemo. Macamni kan kemadalan kamu madala nabiyin to koyo kana mo ergama jedemena bekam to kotimbekam. Tayyib kana lamma fa. Kambirada ammo Jiddu kan keetiif si ati fakkeenyaatti kiristaanummaa barsiifta Paawulos kiristaanummaa barsiisa siif isa jidduu maal garaagarummaan jedhe afuraffaadha ammoo waan itti dubbatte keessa Roometti dhaladhee ani itti dhaladhe jedhee Paawulos warra Roomaatti dubbate Yesuus Paawulosin sobe moo dhugaa dubbate bakka sanitti itti dhaladhee jedhe ati ammoo lammummaa qabaa jettan itti dhaladhee osoo jedhu namtichi kun hin bitadhee jennaan ani immoo itti dhaladhee jedhaan isa kana ammoo fiddee dirati lammummaa lama Paawulos baga siif ta'e sunillee kan biraadha ammoo waa Yahawween seera uumamaa keessa jira jette isa sana ammoo booda si gaafadha Yahawween akkamitti akka seera uumamaa keessa dhaqe Muusetti dubbatame maqaa Yahawwee jedhamu yeroo jalqabaatiif seera ba'uudha boqonnaa 6 lakkoofsa 2 haga 3 dubbiste duraan Elohim jedhama Yahawwee man jedhu Muusetti dubbatame akkamitti Abrahaamiin Yahawwee jedheetiin dubbatee jette inni kun mee sammuu kan kee keessa oofi kun haganuma itti irra caalaa ammoo booda itti deebina jechuudhaaf gama biraatiin anammoo gara wannaati yoo deebi'e gara sagantaa kiyyaatti yoo deebi'e waan Paawulos booda seensa lammaffaa irratti itti seena insha Allahu ta'ala. Bismillah. Jalqaba irratti bu'uura ayatiin biraa dabraanii akka inni jedhe sanitti hin deemu. Sahih Bukhari hadisa 4981 irratti nabi Rabbiidha alayhi salatu wassalaam akkana jedhan. Nabiyyiin tokkolleen waan fakkaataa isaa irratti namni amanu kennamu malee nafuu jedhan. Ana mu wannan kenname wahyan awhaahu Allahu ilayya beeksa rabbiin gara kiyyatti beeksa godhe kanaafu ani ni hawwa irra caala isaanii dhagama hordofaatiin irra caala isaanii ta'u hawwaa jedhan akkuma nabi Rabbiidha alayhi salaam jedhan nabiyoota hundara nabi Rabbiidha alayhi salaam irra caala hordofaa asitti waan ibsu barbaade rabbiin nabiyyi kamiyyuu waa kennu malee nafu waan irratti namni amanuu danda'u wayidha kennuufi malee nafu jechuudha Phaawulos sammuu maal qaba yoo jenne sitti deebina amma sammuu Yesuus Kiristoos wagguu dubbatu kanarratti Yesuus deebisee ani isinitti meera isinmoo hin amantan hojiin ani maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa hin ba'u jedha kun ammoo Yohaannis meeqarra jira Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irra jira hojiin ani maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu anaaf dhugaa hin ba'u jechuun hojii wayiidha akka rabbi itti kenne qaba jechuudha ka dhugaa isaaf ba'u nam tokko dhugaa waan isaaf ba'u malee lafaa ka'eetiin akkanumatti hordofaa jedhe hin ta'atu jechuudha amma suuraa kunnaffaa irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ayata 16 irratti قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم بفقد لبست فيكم عمرا جد يا محمد أن سنكيس تريد تنجر عمرا من قبل جاتون زمن سنكيس تريد نبيك تنجري تومتا كان دبات جد قالوا سنمو أباني سائن وكاكيو نسائن أتم زريبين يامير ران دالت جد دبته أنيو تسبيك أكا زريبين يامير راتي نما يسبيك ويداك أبدا نما زري سبيك ويداك أبدا لهما كاتيتو ما كان دبته إني فكين يبدو فيتيناني Ada amara yo sinjede tinjedati nama wayida nama raga naba wayida yo argatin lafuma kay Phaawulos Yahudir akkana jette dubbachuu dandeessa eenyutu ragaa baaf eenyutu see ka Phaawulosin duraan kan jedhu isa san illeetti deebina jechuudha kan biraadha ammoo
Kan biraadha ammoo asi kana Maatewos boqonnaa torba lakkoofsa 16 ija waa'ee raajota sobduudhaa dubbatee jechuudha. Yesuus Kiristoos raajota sobduu irraa of eeggadhaa jedhee isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessanii dhufu keessa isaaniitiin garuu yayyii butataniidha jedhe. Raroo hoolaa uffatanii jechuun barattoota Yesuus fakkaatanii jechuudha. Barattoota Yesuus fakkaatanii dhufuu jechuudha. Hoolaa jechuun beektaniimi. Barattoota Yesuus hoolaa jedhama. Raroo hoolaa uffatanii jechuun barattoota Yesuus fakkaatanii warra dhufan warra akkasii sanirraa eeggadhaa jedha Yesuus Kiristoos. Inni isa ija hojii isaaniitti isaan beektu ija wayinii baalaa waraantetti harbus kasorruutti ciruun dandeessure jedha. Hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu ammas hojii isaatiin illee nama nabiyyi tokko beekuu dandeessan jechuudha. Kan biraadha ammoo seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa yookaan dubbifne raajiin waan dubbachuudhaaf isin abboomin dubbii tokko maqaa kootii waan dubbatu kan fakkeessu yookiin maqaa waaqayyoolii warra kaanittiin kan dubbatu haa ajjeefamu jedhe Waaqayyo. Tokko faaresa kana ajjeefamu jedhe murtiin kun tokko. Isin ammoo garaa keessanitti dubbii isa Waaqayyo hin dubbatin sana attamitti beekuu dandeenya yoo jettan raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaa ta'uu dhabaate dubbichi isa Waaqayyo hin dubbatinidha jedha. Dubbichi amma asitti wanni tokko wanni gad dhaabatan maalidha? Namtichi sun waa sadii amma sikka kenna. Tokkoffaadha hojii ragaa isaa boo qabaachuu qaba. Lammaffadha ammoo hojii gaarii yookaan ammoo barsiisa gaarii dabarsuudha qaba. Sadaffaadha ammoo raajii dubbate wayiidha yoo qabaate namtichi sun mirkanaa'uu qaba raajiin dubbate sun jechuudha. Yoo raajiin sun hin dubbatin ammoo namtichi sun kijibaadha. Bu'uura kanneen sadii irra dhaabbannee itti ceenu amma. Bu'uura sadiin kanneen irra dhaabbannee itti ceenu. Afuraffaadha ammoo namtichi sun beekamuu qaba. Namtichi sun yoo beekamin nabiyyi dhugaatii dhiisii miti nama dhugaatii yoo ta'uu hin danda'u. Isa kanarra bu'uura kanarra dhaabbannee waa'ee nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam deemnaa jechuudha. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam ergamuu isaaniitiin dura akkam jiran kan jedhu daqineetiin ilaala tokko tokkoon. Fakkeenyaaf amma hadiisni kun hadiisa mustadrak keessa jiru. Mustadrak keessa jiru 1704 irra jira. Maal jedha sitti wakaanuu yusammuunahu fil jaahiliyyati al-amiin. Nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam gaafa usuun ergamin dura usuun Nabi Muhammadin ergamin dura iyyuu al-amiin jedhaniitii yaamanii jedha. Al-amiin jechuun duuba nama amanamaa jechuudha. Gosa isaanii keessatti nama amanamaa jedhamee beekamuudha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Dabalataanii asitti arguu jirtan ammas ammoo ابن كثير رحمه الله تعالى البداية والنهاية كيسد أكسم الله بزار اللي باسه جرا حديث كنا في ديتين جرا وديسه جرا حديث كوم سدي في سجلت مجا كيسدتي مال جريتين دبتا بهيرة الراحب كان جرم قاف أبو طالب نقدر أف بيتين جرا قاف نبي محمد عليه الصلاة والسلام يجول له وقاكو لما قاف سن مجا كان قبتين جرا نمتيج بهيرة جرا مسون أرجو جرتنيمي فلما أشرفوا على الراحب كجرو كنا نمتيج كنا ما كريستانا قالوا كأما صداوا كتوكو ما بقى سلطاني نما رب سبحانه وتعالى قبرون مكان سبهيرة جدميت دبتم مال جريت دبته نبي ربي عليه الصلاة والسلام حركة جد فقال هذا سيد العالمين كن قوتا على مندات جرجر هذا رسول رب العالمين ارجما ربي علم توتاتي جد بعثه الله رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى رحمة قد عالم في سرجر ربي سبحانه وتعالى كان مركنيسين جرا ارجسني ما بيك تاج جراني قافتني جنان فقال انكم هنا اشرفتم من العقبه وقويسن اتشغار سن كيسا قدوفتن جري مالين بيك تنان وقويسن غار سن كيسا قدوفتن لم يبقى شجره ولا حجر الا خر ساجدا وني دكا جدمو في وني موكا جدمو تكلن قد جدو في مالين افريسن ارغو تنجرت مالي ولا يسجدون الا للنبي النبي دا فمالين سجودا نيجن دبلتان واني اعرفه بخاتم النبوه اسفل من غضروف كتفه جدي اما سمو نبي ربي دا نبيين اخر زمان ادفو ملتو قبا وانا ملتو قبا دوبا كنران يوكان چيكو سارتي غتيتي سارتي ملتو قبا isa beeka jedheetin dubbate jechuudha. Kan biraadha ammoo amma hadiisa Muslim hadiisa 162 irratti Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam osoo daa'imummaa isaaniitiin osoo daa'imman wajjin taphatu jiran Jibriil alayhi salaam itti dhufe ataahu Jibriil itti dhufe fa'aakadahu fasaraahu dabi isaasan kuffiseetiin ergasanii ammoo qalbii isaadha yookaan qoma isaadha baase sanboodaan ammoo qoma isaadha yookaan ammoo onnee isaadha keessaa baase onnee san keessa qalbii baase ergasanii ammoo dhiqee itti deebise dhiqee waan tokko keessa mureetiin itti deebise maal jedheen hadha shaaddu shayxaani min kuni qooda shayxaani si keessaa qabu jedheen qooda shayxaani si keessaa qabu jedheen. Gaafa san ijoolleen fiigaatiin dhufanii haadhatti dhufan yookaan haadha guddiftootatti dhufanii Muhammad ajjeefame dhaatiin dhufanii jedha. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala baal jedha wa kuntu ara athara dhalika al-makhit fi sadrihi jedha. Faana hodhaa saniidha haga ammaatu jedha. Haga Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam manguddooman kanaahu ani faana
hodhaa saniidhaa qoma isaa keessatti argaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Ammas Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam hadiisa Muslim 2277 inni la aarifu hajaran bimakkata kaana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la aarifu al'aan. Dhakaa wahiidhaa osoo an ergamin dura makkatti ka salaama naan jedhu beekaa jedha Nabi Rabbi alayhi salatu wasalam salaama naan jedhu. Tayyib Nabi Muhammad qofatu akkas jedhe laa Nabi Muhammad qofaa miti. Nabi Muhammad qofaa miti. Nabi Muhammad qofaa miti beekadha. Asitti Ali ibn Abi Talib ilma beera isaaniiti. السلسلة الصحيحة كيست اللي جرى أما سمو معجم الأوسط كيست أبرانين باسيتين جرى مال جرى علي بن أبي طالب خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي وجه به نبي ربي عليه السلام دكاف مكرر الردفو الردفه دكاف مكنس السلام عليك يا رسول الله جرؤم ملينا فوجرت دبتها ani gurra kiyyaan dhaga'ee jedheetti namni kun dubbataa jechuudha. Kan biraadha Nabi Rabbiidha alayhi salatu wassalaam duraan maaliin beekan gosti isaanii yoo jenneetti ilaalle fakkeenyaaf hadiisa Bukhaarii hadiisa torbaffaa arguu jirtanii Abu Sufyaan Hiraqla wajjin wal qunnameetiin jira. Hiraqla jechuun mootii zamana sanii kan warra Roomaati. Inni sun Nabi Muhammadii kana akkamitti akka beekan akkamitti waan inni itti yaamu kana gaafachuudhaaf jecha Abu Sufyaan diina Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalaam yaameetiin ture. Maal jedheen keefa nasabu fiikum meezariin isaadha akkam jennaa huwa fiina du nasab inni زرين إسادة بريدة جدين أبو سفيان دين نبي محمد هرقل موتي ورا روماد غافتيني توري نما زرين إسابة كم توجد نبي محمد أبا ساني كيو ساني هذا ساني زري هذا ساني هند سادة كم بيكمو أكباولو سيمتي يا تبيسو أكباولو سيمتي لا أكباولو سيمتي والله أكباولو سيمتي إرجعني مال جدين أكمل جرين فرق لجتشور فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال وسن أبو محمد كن وسوانا مجروكان وسن جرين درا كجيبان سبيكتني جنان قال لا لك تكاك جيبين بيكو جري نما جناه جنان جنين سانو سبيكتني جنان قلت لا لك إني نما جنيتني بيكو جريتين دبادة جدا سيقلتي مالتي سنجا جو ماذا يأمركم مالتي سنجا جو جنان قال اعبدوا الله رب جبرا الله جبرا ننجدا إستي وامكنا ننجدا وانا بوني كيسان سنين جتو سن إيسان ننجدا أكسم الله صلاة تنواججا زكاة تنواججا كبينيا كيسان بافدا ننجدا لغادو بدا ننجدا ufkaba sagagalum rafagada nunjeda ana ante kesan tifadda jedetin nuti dubbata jedetin dubbata argu jirta nakata ni jede gaba kan namti kun diina nabiyyu Muhammad alayhi salatu wasalam hadith sahih Bukhari hadith kuma afri bibator bafi torbata marrat mal jeda asitti gosa isaanii dhaan Muhammad alayhi salatu wasalam gorsuudhaaf gabbaan ummata isaanii walitti qabaniitiin gaafatan yaa ummata kiyya jaaniin yoo ani waan tokko isinitti meetiin jiran dhugoomsitanii jennaan qaalu na'am eeni dhugoomsina ma jarrabna alayka illa sidqa dhugaa dubbatu kan kemale takkas irratti waan biraa argineen beeknu jaan takkas ikijibdu si argineen beeknu jaaniitiin dubbatan kanaafu nabi rabbi sallam akkaataan isaan itti ergamani akkaataan duraan isaa ittiin beekaman isa kanaadha dura osoo ergamin dura wantoonni isaan qaban isa kanaadha jechuudha Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam isa kanaadha jechuudha kan biraadha ammoo Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam duraan namoonni eeggachaa turani eeggachaatiin turan fakkeenyaaf amma suurat al-Baqara yookaan suura lammaffaa 89 warri yahudotaadha akka Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam eeggachaa turan ni dubbata Rabbiin subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad akka eeggachaa turan sababa Nabi Muhammad eeggachuutiif jecha biyya isaanii irraa buqqaanii kaaniiti Madiinatti galanii maal jedha sirriitti ilaala asitti kunoo maal jedha jama'aan ansaararraa ta'an akkana jedhan yookaan ammoo maanguddoonni warra ansaaraadha warri Madiinaadha jechuu Madiina jechuun bakka Nabi Muhammad itti wanna jedhan jechuu kunna qad a'lawnahum dahran fil jaahiliyya zaman jaahiliyya روسني ورا شركة دلقوا ورا واقع تلفون واقع سوسا ورا كتاباتي فكانوا يقولون إنسان نجدن إن نبيا من الأنبياء نبيوت الراتي توكو أستي إرجما نتيسا أردفنا زمن نسارا دياتي تنجرا إسا وجين أكا ورا عادتي في إرامي الأساني سنجيفنا جاني يودون دبتشات وراني جريتين دبتا يجو وان كان والقباتيت أكا بيمينا كيسا نبيين إرجمو يهودون رقوم إيقتن رقوم إيقتن فكين يفهم باقوم راجي چارا سرت لالا ما چاو إنساني كيسا يجيرا واقني تيمان الرا إني كلون تلو باران الرا تلو باراني تلوفي جدا تيمان إيسا فين تيمان بيجي جرام تو إيسا بر مدينة دا يا أبو مدينة دا بر مدينة يجون بكنا أبو محمد عليه السلام اتباقتني تقلنسان إني كلون تلو باران إيس تلوم بارب بكنا أبو محمد عليه السلام تلالتن بكا إسماعيل عليه السلام كيسا قلسان والفين نساس ميموان حقوقي قلن نساس لفا قوتيجن واقع يدو في جتشو ربين وفي ساتي رفا سنتاني أجاجني ربي دا دنديتي ربي دا قابل وفو كان أمو أكوان برارة ستين فكاني
لفراسة إني دابتي لفراسة جد إلى علي أك سبوني هلا تنقول إجد تلوان دوري نبركتان إجد ورد دورانجلين دلقان قوتو نبركتان ورد أردلقا وانتوني غرغر هذا جدشو دبلتان سير كيس ديبو قلنا صدمي توكو صدمي سدي لكوسا لما رب يعربا كيسا أك نبيين رفوف ديمو دروما دبت نبي الله موسى عليه السلام واكا يتلو سين الرادو في إسان رت سئير الرأك أدو غنامات تبعي تلو باران الرئيسان إبسيجد تلو باران إس فين تلو باران تل باران بكا لما جرتي أكا مجافات تكا فلسطين جرتي تكا مو بكا إسماعيل التقاليت انتوريسان تلو كان قبدو قرو تما بس إسماعيل التقاليت سمالي تفلسطين سنتو باران سن لفدوا لفبدت سيقالتي تلو باران رأسا إبي سجر إني كل تأسا كماتم أوجين رفجر كل أني كماتم نكون إيه سجران كينج جيمس فيرجيني كسات كماتا كما كود أوجين رفجر نبي محمد عليه الصلاة والسلام قاف مكة قالني بسا إذا كان إن شاء الله تدي بنا بإذن الله تبارك وتعالى إني دعيتنا سواريا